بربادي خنا أركتو أنكارين نما بربادي نركني مالته في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تافي وردفتو تخيني قالي في قاري أكم جرتن نجا فيادا أكو مبارة تمت تجا فيديو أما دري سني ورابع سني قدي سنة رتين فيديو لما داتين سني رفيتين جرا فيديو هم ماليو يتن فيديو نما دري سني قدي سه فيديو سانخيستي واحد دو تكا هاسه جتشو توان غرغرا تكا غرو نمني هدون كومنتي غرغرا تيم بريسي أن كومنتي جلتي وان سني فكاته نا بريسا نسين جيمنه هاتي سكستاتي هاتي سكرة تاتي وان جو أتشخيستي هم خاصني يعني إسنغانمو يادا متى إسا خنا چودندا وان سني فكاته فرو چودنديسا أتشخيستي خايف مدال اللي نجرا خايف مدال اللي نجرا خبوتا ولي خن اللي نجرا حكسبت دولي نغافتي مال تاتي مال تسمودتي جيل اللي نجرا نمني يعني إلمنا ما غوتون أكما بفتي تيني أدا يعني خين غوتون غرغر مالف خنا بريساني مالف نقايتاني مالف نعربستاني جتشو هندن دو مالف أتي سيادة متاخيتي كنته سلا خلي أكا وني تاتي أبلو جتشون بيتي هكيدا سكيستي فيديو خنا قيستي اندو بردواني مالف جنان أكا سين كومنتي جتاني بريستاني تي كومنتي أسكو بار خاية تدوبسا سينيف وني غدو ولا لغارو كومنتي قيسن ديبسو إن فير مالف جنان تاكا تاكا الرئيسيني دو وانا كنت وانا متاخي دارو akkasuma toora dhageeffachuu madaaluu bikka san keessatti maaltu jira anamma kaameeraa kana duratti waan hin fedhen isinii waraab kaameeraa duubatti garuu maaltu jira maaltu hin jirre hin beeytan waan hin beeyne keessa seentanii silaan uqeequu baattanii komantuu bareedduu waan isinirraa fakkaatu silaa soitanii keessaa illee beekuu dandeessan jeetii yaada garuu akkas ta'e isin hedduun isin jaaladhaan isin kabajaa hedduuna jaalattanii hedduuna kabajanii warri hedduunaaf yaadu akka illee ni jira komantii jala warri naa ciqqame illee ni jira warri maal taate maaltu si mudate jettan illee ni jirtan akkasumatti warriin kaaseef warriin hin kaasne bakka maaltu kana fide namni hedduun takka keessattiif madaala gizee yaada garagaraa bika tokko irra keesseef namni laala keessattiif dhageeffatu waan ta'eef keessatti warri dhageeffatanii ilaaltanii eenyu jettanii naaf bilbiltanii na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessan thank you hedduun isin jaalladha warri akkasuma naqeettanii siin akkanaa siin akkasii naa illee jechuu baattan komantii jala jettan takkii waliin illee jettan Uma rakkoon qabu an hunda keessanii isiniin jaalladha isiniin kabaja viidiyoon arraan tana isinii qabadee dhufe viidiyoo kana deebii isinii deebisuuf komantii jalatti waan jettan deebitanii ammaas akkasumatti qeeqa garagaraa maaliif waan akkana gaddista maal taateeti akkana namni ilaal akkuma gammachuun jirtu gatti jira akkuma kofli jirutti booyuun jira isinii galee sawaan teef jecha yeroo hunda ni kofalan hin taphadhaan alhamdulillah fayyaan qaba wanni ta'e hin jirtu xiqqisho waan na dhukkubeef jecha malee sababa sariirratti sanirra dhaabbadee godhuu danda'e waan ammaas mudannoo garagaraa waan na mudate waan jirutti haasa'uu godhuu danda'e saniifuu kun qallaaliidha waan ta'eef rabbi bika jirutti hunda keenyaa'u nagaa fayyaa rabbi nutti haa ta'u bika jirutti hunda keenya du'aa'ii waliif goonaa yoo dandeessan du'aa'ii nu godhaa du'aa'ii hin dandeenye nu cinaa dhaabbadhaan jajjabee isaan isin jaawwannin isin jechuu barbaadu akkanuma waan biroo kana sani jee haasoo hin barbaadu haasoo hedduu takkaa jira waan ta'eef ani hedduun isin jaaladha isin kabajaa isin immoo ammaas viidiyoo lamadaa isinii qabadee dhufe kanarratti yaada bareedaa yaada anaaf ta'u waan bareedaa waan akkanaa silaa dalayde waan akkanaa nuti akkan jettanii komantii jala naa kaa'uun barbaadan malee kalee abalu akkas turte ati akkas turte ati silaa akkana ta'uu baattee komantii jalatti jettanii wanta hedduun qaba hiriyoonni xiyyagaa warra beekta warra junyaanni hojjetu biyya baqaa keessa hojjetu hedduu jira sababa sanarra dhaabbattanii gaafa san ati tokkana ta'uu dide namni sana kana siiti ati sarraan tana akkam isin warra komantiidhaa takkimmoo warra nan beeyneef jechuudha warri na beeku na beekaa warri na dhiyaatu yaada hiyyoobachuu danda'a warri nan beeyne akkamitti fakkaachuu jira akuulaniin osoo hin beekin waan hin taane keessa seentee bakka boochee mudannoo hin taane mudattee arraan tana miidiyaarra gabbaatee haasoytee waan hin taane keessa seentee gargaarsa uummataa barbaaddee an gargaarsa uummataa ani fayyaa gabaannaan waan hunda gabaannaan ilmi namaa guutuun laal gargaarsa ka barbaaduu fi kan barbaanne jenna gargaara an akkanaan ta'ee anniin kufee anniin cabee osoo hin taane saahiba jechuun kasi gargaaru hawaasii godhe osoo hin taane asinaa cinaa dhaabbatee akkuma halee sii dabalee wajjin nyaattanii wajjin dhuydanii hojii dabarsitan hanqisanuu waan guddaadha jeetii yaada sanuu waan guddaa sani malee na gargaara oromoo na gargaara akkanaan ta'e niin kufee niin cabee jee haasootti hin jiru waan akka hin taane haasootti hin jiru saniifuu waan hin taane akka hin haasoyne bika kana keessatti wanni adda baastanii naa beekuu qabdan waan akkanaati ani jechuu naman gargaara malee akka namni na gargaaru hin barbaadu kana gargaarimmoo haa galatoomu ammallee galata na bira qaba ani bakka hundumattuu akkan akkasiis jee adda isin filee adda isin baasu isin barbaadu ilma namaatis kana sadi jee adda babaasu waan hin barbaanneef jecha ani hedduun isin jaaladhaa isin kabajaa bakka bootaa guddoo takkaan isinii qaba jecha isiniif hin qabuun jechi kana sani jee adda qooduu isin barbaadu faamilii kiyyallee haa ta'u obboleeyyan kiyyallee haa ta'u fira kiyyallee haa ta'u
hunda isaaniitu walitti qabeeti maleen warra na daawwatu qofaa miti faamiliin kiyya na daawwata firri kiyya na daawwata hedduu bakka ilma namaa waan ilma namaa anaalatti anamma ilaalcha tokkoon qaba ilma namaati biftiti akkuma addaatti ilaalcha nama ilaalcha garagaraa qabna akkuma bifti teenya addaatti jechuudha. Saniifu akkaan yaadutti abaluu yaaduu hin ta'a akkaati yaadutti ani yoo yaadee hin taatu jechuudha. Saniifu isin jechuudha. Akkaan yaadu osoo hin taane akka mataa keessanitti koomantii jalatti waan bareedaa haa hojjetan waan gaarii haa hojjetan waan gorsaa haa hojjetan nama warri na jaalattanis warri na qeexanis warri na arrabsitanis akkuma jetti hedduun isin jaaladhaa isin kabajaa yaada biroo yoo qabaattan ammas gamanumaanu garuu laal gizee koomantii barreessitan nama wajjin wal qaqqabsiistanii kun akkana ta'e kun akkas ta'e jettanii maqaa namaatii wajjin akkam barreessin koomantii hin taane hin fadhu koomantii taatuu fi koomantii gorsanaaf namni keessatti ilaala viidiyoo san keessatti amma hiriyoonni hedduun keessatti warri ilaaltanii jira oo naa tokko hin bilbilinii fi oo naa tokko hin ta'inii fi oo akkasii jettanii nama hedduu takkaatu keessatti ilaalu ture warra keessatti ilaaltanis baga keessatti ilaaltanii gaaromina keessanii fi hammeenya keessanis akkasumatti jechuu bakka ilaalcha mataa keessanis an is keessatti isin madaaluuf viidiyoo san isin gadhiise ammas viidiyoon san viidiyoo turte viidiyoo arraam taraatee miti waan bakka xiqqoo dura guyyaan xiqqaa takka duraan dalagee viidiyoo san gadhiise bakka mee uummanuma miidiyaa keenya kun yoo waan akkanaa kana gadhiise ani irra kofalee tabadhee haasawee gammadee anaa gammachuu qabu malee anaa boo'in hin beekan garuu akkuma gammachuu fi koflee tabni jirutti boo'ichinis jirti waan ta'eef saniifu boo'isa kiyyaas mee agaraadha maaltu isii mudate jettanii akka bakka rifaatuuti yaa fi waan nan keessa jiru akka beektaniif akka bartaniif isiniif gadhiise barumsaa wanni hundi barumsaa arraan tare nin qaba na jaalattan boriyoon nin qabaanne akkasuma gaa wanni nan gadhiise mee kijiba yoo wallahi billahi kijiba kuulani wanni ati gadhiiste kun dhugaa miti jaa viidiyoo duraa sallaalaati mudannoo addaa jeetaniin gadhiis sallaalaati yoo dhugaa hin ta'in koomantii jalatti dhugaa miti kijiba wanni sadii jaa koomantii naa barreessa yoo kijiba taate viidiyoo san hin kaas maaliif dhugaadhaan ilmi nama hanga qabdu si jaalata hanga ati fayyaa qabdu si jaalate hanga ati bakka waan qabdu malee yoo ati waan qabaan yoo ati dhukkubsattuu taate arra miliinar yoonte abbaa fadheen na jaalata guyyaan garuu dhukkubsaddeetiin jira dhabeetiin jira ani waan takka hin qabu kuulaniin ja'anii namni guutuun obboleessa kiyyaa kafira kiyyaa kan nama kiyyaa guutuun dhundhuma meeqan na dheessee na biraa deema jechuudha hin kijibe jecha dhugaati isinii galee san guutuu dhugaa walii himuun waan jiraati sababa saniif jecha walitti himnaa waan jiru guutuu walitti haasoyna waan ta'eef wal akkana achi qabu hin barbaachisu waan dhugaa san walitti haasoyna sababa saniif jechuudha ani waan akkana waan akkasiitis jee isinii fadda baasuu hin barbaadu isinii galee waan santeef jecha hedduu takkaan gattee jira waan dhagaamerraa waan hin agarrerraa hin haasa'u ture malee waan hin agarre waan hin taanerraa haasa'uun ture bakka hangaan jiraadhu kana keessa jireenya kana keessatti waa hedduu takka agareef jireenya kana keessatti waa hedduu agartanii hoftaani cabxaani haataa mudannoo addaas mudataa mudannoo san keessatti ati waa hedduu takka madaaluu qabda laaluu qabda firarraa ollaarraa saahibarraa namarraa bakka jireenyuma jiraattu kana keessa guutuu keessattuu waa hedduu takka agarta sababa saniif ati madaaltee bootaa namaa keessatti ani arraan tana na barbaaddanii na harkachuu ni dandeessan ani isin barbaadee guyyaan isinitti haajamu yoon isin hin harkanne bikka san irratti bootaa hin taaneen isinii kaayaa jechuudha namni na barbaadee kana harkatu an kan nama barbaadee hin harkanne maal ta'uu fi ilmi namaa qoftiin kanatti haajamuuf kan an namatti hin haajamneef jeeti aara biroo keessa miira biroo keessa hangalaa jechuudha isinii galee sababa saniifin kana haasa'uu danda'e wooma jiruu naaseen waan hin jirre takkaa fidee naasoyne waan ilaalee agaree mudannoo dhugaa ammas wanni na naasoo viidiyoo hunda keessatti mudannoo dhugaa waan hin ifiirra ga'e waan ilmi namaatti jiruu fi waan itti jiru kana guutuu Itoophiyaa keessa hanqaan jiru kana guutuu waan hin agaree malee waan hin agarin takka haasee hin beekon yoo hin haasee jiraadde natti himuu dandeessan. Akkasii uummata keenya qaalii miira keessa galuun barbaadu isinillee miira keessa isin galchuun barbaadu waan hin taane keessa isin galchuun barbaadu saniifu koomantii jalatti waan babbareedaa waan gorsa hunoo koflee tabadhee haasawee hokkoflaatiin isin dhufe booyaa osoo hin taane jechuudha saniifu booyisa rabbi nuraa qabu gammachuu rabbi nu haadhisu hanga qabnu irratti du'aa nu godha du'aa godhadha amiin jaa isinis dhukkubsateefis jiruufis du'aa godha hadu'eefis rahmata karadha akkasii hedduun isin jaaladha isin kabajaa du'aa hin teessan fi wanni isin jettan koomantii jalatti waan babbareedaa na barreessa saniif hanga viidiyoo biraantii walitti deebinu viidiyoo babbareedaan isin gadhiisa koomantii jala waan bareedaa na barreessa hedduun isin jaaladha nageenyaa tura ciao